Nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii an nagaa kooti. Galata waaqayyo isin akkam jirtanii nagaadhaan miti anis nagaa kooti. Ani nagaa kooti galata waaqayyo. Warroonni maatiin haa ta'ani maatiin haa ta'e subscribe godhaa. Na jajjabeessaa isinin jedha. Warroonni immoo na jajjabeessitanii ganni gala jawaadhu jettanii waan hundumaan iyyuu bira dhaabbattanii video kiyya gadi fuudhan hundusinis talachaane hundumaan iyyuu bira dhaabbattan guddaa tokko sin galateeffadha. Inna har'a fiilmii wayii jechuudha baay'ee nama gufachiisa dhugaa dubbachuudha baay'ee nama gufachiisa ittiin bohaartu abdiin qaba. Fiilmii baranoo kan jedhu tokko jechuudha. Inna baay'ee tokko kolfee dhugaa rabbii jechuudha kan ilgaalee baay'ee nan hordofa jechuudha baay'ee tokko kolfaan jira. Wajjin fataa jennaa isinin jedha. Kana fiilmichis isa kana. Yesus waraana guddina keenya dhagaa qabu maal kan jecha guddina isaa nuuni ani ofii yaakam gochuudha malee sii giifti sitti dhufe malee ana dhufe miti kara deemtu wayii nama fudhanii walitti naneeru. Innaa kana wayii shugguxiin asitti shugguxiin itti dhufteerti isheen immoo meeshaa dhiqaa jirti jechuudha. እና meeshaa koo maaliif akkas takkana laafuu xayyattanii jirtaa tun immoo tasgabboofte taasaarti እና maal taasaa jirta jechaatu ana kini jiraatti na dhaaluudhaaf jettaan jirti jirti ishiin tokko qodaa mana keessaa akkanirraa fudhattee ati immoo bakka wantum taasaa jirtu tokkoyyuu naa galaan jiru maal taasaa jirta akka talbaanatti hin xaaxaamini jechaan jirtiini. Shugguxiin hin danda'amne jechuudha bakka shugguxuma isheetu irratti banuu heddi. Kootu mataa irra na taa'ee jechaa jirti isheetiin immoo mataa darbutan sitti mee jira likkiinsi agarsiisa jechaa waajjira poolisii naggeessine akka ta'e tana meeqaan jilbiiffachiisa oola jechaa jirti. Durumaa keessa kanatti si afeechaa jirti shugguxiin. Anu sentarra de jaarti amma mo sakalati ne situ kefemte ana kefemti kara wai kino sakalterti kino Jendendo ganna di setteni akkuma nama danda'u watte likkii keessi agarsiisa jechaani turte garuu hin dandeenye midhayyoon qabdee mormaa huutee jirti waynee naa asitti maaliif na bargee asirra naa inni kun barsiisaadha. Shamarra sadii jechuudha shamarra sadii abbaa fuudhedha jechuudha walitti qabina barsiisii jechaan jira. እና akka qubaan hin mallatteessine jechuudha shugguxii fi kiniiniin akka harkaan akka hin barreessine yeroo shukkaaratti jedhechuudha safara shukkaaratti safara zayitiitti akka isaanii qubaan hin mallatteessine akka barannaanii goxiini ta'u kan jedhu jechuudha. Inna baay'ee nama boonsa dhugaa jechuun baay'ee namatti tolaa dhaggeeffadha. Maatiin waa'ee guddina isaanii maal si galcheeti maatiin maal gochuuf moolaatte akka kana taanaan kan wal bira wanta nu sisiisu miti ani nama gaarii sisee okeedhaan jedhina lakkatees keessa bayina waan tokko beekotanii linkee maalii kee natti si waamin dhugaadha si diriirsa moodha yoo siinanii na fayyadde yaada communication it is very like na inni kuni barsiisaadha barsiisa ingiliffaati maaliif akka barsiisuudhaaf jechuudha haadha manaa sadii qaba takka shugguxiidha takka kiniiniidha takka immoo inni maqaan ishee jechuudha. Inna isaan akka barsiisuudhaaf jechuudha inni kuni dhugaa kan baay'ee nama hubachiisa jechuudha.
adda kukkutaa tanan jechuudha kolfaan jira. Kinoo kiniiniin asitti mastaawoti lallachaarti fata lallachaarti sirba sirbaarti ijaan na laalte garaa koo birbirna goote shaggituu tiyya kan jedhu jechuudha sirba keessa sirbaarti. Meeqa jira kan na barbaadu jechaa jirti kudhanittu naneeru amma si lafee ijaarsa kolkolee kana jalaa jechaa jirti. Amma ara inda umna madii damnuu na fuudhaaf akka tan bareedu fuula kiyya akkas bareedu kana jechaa jirti kina of laalachuutti dhugaadha. Namni xiqqaatetti baqa nama kanatti namni kudhan na fuudhni xiqqaatetti akkasan bareeda jetteetti kinoo amma itti dhufa kaa kinoo abbaan manaa itti dhufee jira namnaani kinoo asitti gudiini asitti kinooti. Of ilaalte jechaan jirta kun of manuma keenya isatti of ilaalin of hin diddiqina isiniin hin jenne. Innaa dhaabii mana kana keessatti of ilaalummaa inni jechaan jira barnoota baratta jechaan barnoota maalii jechaan ati gubaziidha jecha baqa. Sumannet ana jechaan irraa jechuun shamarran lama san akka mariisisuudhaaf inna barnoota kana fayyadu hin beektanii akkasitti ariifata. Kinooti ka barachaa jirani kinooti sadeenuu fidee jira. Seera qabadhooti jechaan jira jechuudha. Dhaggeeffannaa jirtu sammuu keessan banaayee. Dos karatti harka mallatteessuuf keessa akka hafuudha jechaan jira. Waan kolfa dadhabee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Keniiniin hunduma keessan inni caalti jechaa inni jira. Annaa maaltu sin loggobee jechaan inni jira. በኢየሱስ ሰይጣን እንትርፍ ማይን ፈኒያቸው ፈኒጉ ማይን ፈኒ ሰይጣን አጀቻኔ እጭ ፈተተቸው ማይን ፈኒያቸው uniform da goy ufata hojii kiyya ka ittiin barsiisudha inna maqaa gooftati nun danda'ini bakka amma kun gurraacha seexanni mana keessa ine diiga maal barraa ilmoo seexana irra jechaa jira jechuudha. Ani kolfa dadhabee jira Kiristoosi. Uffanni gurraachi hiika qaba jechaa ni jira barsiisichi. Education jechuudha ani amma bakka. Daftara hin qabdanii jechaa ni jira. Maal fakkaata? Anna kolfa dadhabee ni addaan kutee dhugaa dubbachuudha jechuudha. Isaabii walitti susuu afaan. Afaan munaasaba bisaa maal jedhamee ilaaltaa isaa lammiin barate gaafa mirgaa gaafa ta'e isin gaafa mirga keessanii gaafachuu dandeessu. Ati cimtuu fakkaata daftara illee fidatte. Argee bakka cimtee walitti as qotteessa moo dhaabuu teessu maalti galchi cimina ishii nu barsiisin jedhee education kurkureeshinii miti amma asitti maaltu nu barbaachisan barumsa adda baasuudha malee kurkureeshin bakka maal goona adda baasuudhaaf itti barbaada. Namni beeku teessitti nutti roori sinani waan beekan beekaanii baratanii gamni jedhanii waanta beekan. Dhaggeeffattan hin baratu. Illa barsiisichi silaa barsiisaa jira. Achi keessaa
ሽጉጤ ብቻቱ ደብተረስ ቀባ ዋንተ ኤፊ እና እኔ ሽጉጤንስ ባይ ጀጅርቲ ሽጉጤ ኦኬ ከኒኒ ጀቾራ ባይ ጀጅርቲ ጀቾራ ሙጭቻ ኢምበርባደ ጀሬት ማባኒ ulee harkaa qabu saniin dugda ishee keessa rukute amma bakka barsiisuu deedu namaaliif zigijjiiti miti jedheen jira jechuudha. Bakka isheedha wanti martuu jedheeti. Gaaffiin anna akkamitti namni tokko dubartoota sadii wajjin jiraachuu danda'a jedhee gaafate jechuudha. Isaanii maaltu sitti irratti jedhee tokko isaanii gaafachaa jira. Maaltu sitti irratti jechaanii jiru. Hoomaa jechaanii jiru. Maal narraa dhabdee maal ilmoo seexanaa natti taata jechaanii jiru. Barsiisichi barsiisaa kabbaadidha jechuudha gaaffii. Ay kana fakkaata hoshi ani kolfa dadhabeen jara rabbi dubbu. Of ibsinee jira sadeen haadha manaa kooti jedheen dhimma narraa qabdaayi bal'in sun barsiisi. እሺ መሃታው ለሚን በረቴ ምርገ ኢሳኒ ጋፋታ እና አማካን በርሲሱ ዳፊ Ella video kiyarraa kana fakkaataa akka video kiyarratti bohaartan abdiin qaba. Dhugaa ani baay'ee jechuudha baay'ee tokko kolfee jira isinis akkatti bohaartanii abdiin qaba. Inna video kan hamma dhumaatti ilaalaa hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa please. Amma videoon biraatti walitti deemuun nagaadhaan naaf turaa. Bye bye.